Maqaan kiyya Shangalee Aliitii Melbourne Australia irraayi. Actually 80 biyyarra 1980 ka lakkoofsa biyya Awurooppaatti jijjiiramni biyya teenya keessa ka dhufe 91 eegaan hambee waggaa 11 jechuudha. Yeroo san kan afaan Oromoo afaan heeraa yookaan afaan itti dubbatamu ta'e hayyama argate. Hundi keenya akka waliin dhageenyutti amma afaan Oromoo qubee generation warri jaanii afaan Oromoo baratanii afaan Oromootiin boonanii afaan Oromoo afaan mana seeraatti itti hojjetamu mana waajjira warra mootummaatti itti hojjetamu miidiyaa TV raadiyoo kanatti hojjetamu. Kana ogguun dhaga'u anaaf akka abjuunatti fakkaatan malee because yeroo mootummaan uummata keenya cunqursaa turan halkan dukkana keessa qubee barachaa ture afaan Oromoodhaan. Yoo nama harka yeroo san keessa du'a murtiin jirtu san keessatti barachaa turre jechuudha.